Yesuus dhuma tajaajila isaatii irratti dubbiiwwan jajjaboo inni jaalala isaa namootaaf agarsiise torban dubbateera. Dubbiiwwan kunneen fayyina of keessaa qabu, eenyummaa waaqayyummaa ni ibsu. Namni nama akka ta'e ibseera. Fayyisuudhaaf waaqa akka ta'e namoota tajaajiluuf akka dhufe dubbiin isaa dhumaa kanaan ibseera. Obboloota ko YouTube channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe fi mallattoo bilbilaa kana banaa gochuu hin dagatinaa. Do it! Do it! Yes, you can! Do it! Just do it! Dubbiiwwan dhumaa torba ajaa'ibsiisoo ta'anii fi fayyina nuuf laatan Yesuus Kiristoos yeroo dhumaaf fannoo irratti dubbate akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. 1. Yaa Abbaa, waan godhan hin beekan yoo isaaniif dhiisi. Yesuus lallaba iddoo gaara irratti lallabe sana asitti dhufee jiraatee agarsiise. Ani garuu isinittan himaa diinota keessan jaalladhaa, warra isin ari'ataniifis kadhadhaa jedhee ture. Iddoo kanatti maalummaa dhiifama gochuu fi humna isaa barachuu ni dandeenya. 2. Dhugumaan sitti himaa har'a anaa wajjin jannata keessatti in argamta. Yesuus dubbii kana namicha isa biratti fannifamee jiruuf jedhe. Yaa Yesuus, yeroo mootummaan kee dhufutti na yaadadhu jennaan Yesuus namichi akka qalbii jijjiirratee fi jijjiirrachaa jiru waan bareef dhugaadhumaan siin jedhaa ati har'a na wajjiniin jannata hin galtaa ittiin jedhe. Kun dubbii namoota hundumaaf iyyuu oduu gammachiisaa ta'edha. Dubbii misiraachooti. 3. Haadha koo ilaa ilma kee jedhee ergasiis bartuu sanaan immoo ilaa haadha kee jedheen. Maariyaamii fi Yesuus iddoo Qaanaa Galiilaa fi dhuma tajaajila isaa irratti immoo fannoo irratti wal bira turan. Namoonni 4 yeroo sana isa bira turan Maariyaam haadha isaa, bartuu isaa isa jaallatamaa Yohaannis, Maariyaam ishee Magdalaa fi obboleettii haadha Yesuus Maariyaam turan. 4. Eloohii Eloohii lama sabaqtaanii, Waaqayyo koo maaliif na dhiiste? Dubbiin kun galgala yeroo sa'aatii 9 dukkanaa'e sanatti ture. Maatiyos 27:46 fi Maarqos 15:34 dubbatutti jechuudha. Iyyi kun iyya hedduu gaddee fi garaa hedduu madaa'ee gaddee kan ibsu ture. Maaliif na dhiista yaa Waaqayyo koo jedhee iyye. 5. Nan dheebodhe. Wangeela Yohaannis 9:28 irratti Gooftaan Yesuus dhuma du'a isaatii irratti yookaan fannoo irratti nan dheebodhe jedhe. Dubbiin kuni jecha namoonni foonii yookaan namoonni foon uffatanii yeroo dhiphina isaaniif yeroo beelaan yookaan yeroo dheebotanii fi kan itti fayyadamanidha. Kun nama guutuu ta'uusaa, dhukkubbii namaa hubachuusaa fi qorama keenya sanuti argaa jirru kana dursee yookaan nu dursee arguusaa hima. 6. Fiixaan ba'eera. Dubbiin kun yeroo inni dhugaatii hadhaa sana fudhatee afaaniin qabee booddee mataa isa jallisee hafuura isaas kenne ture. Wanti hunduu xumura argateera jedhe. 7. Yaa Abbaa koo, hafuura koo harka keettan kennadhaa jedhe. Dubbii dhumaa inni Abbaatti dubbatedha. Xumureeraatii hafuura koo harkaa fuudhii ittiin jedhe. Obboloota koo barumsa kanarraa akka barattanii abdii guddaan qaba. YouTube channel kanaaf haaraa yoo taatanii subscribe fi mallattoo bilbilaa banaa gochuu keessan hin dagatinaa. Akkasumas ergaan kun obboloota keessanii fi hiriyoota keessan bira akka ga'u yoo feetan liinkii kana share gochuu hin dagatinaa. Eebbifamtaniitu yeroo keenyaa fi Waaqayyo nuuf haa eebbisu.